Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulugeta tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebitee Mulugeta jechuun keessaniin oolu har'a nama haarawaa jechuudha. Nama gara miidiyaa kiyyaatti irratti takka irratti dubbadhee hin beekne yookiin jechuudha. Isa qabadhee dhufe jechuudha. Dhugaa baay'ee nu hordofalleedha garuu maaliif irratti dubbadhee hin beeku waan ta'eef jechuudha. Garuu har'a Mulugeta maal dhufte takka irratti dubbattee hin beektu hojjechuun illee jechuudha. Har'a waan na gammachiisee fi waan dasna jedhe tokko jechuudha. Innaa sanii kan dhufe isiniin jedha. Innis maali jechuun keessaniin oolu dhugaa rabbi jechuudha. Warri mutar fuudhee jettanii caaltuu irratti dibbee qaxaqataa turtan jechuudha. Amma maal akka taasarre maal taatan amma siniin jedhee bara. Inna mutaarii kan fuunee baadiyyaan jira. Haadha manaatii yaanis walitti araaramnee jirra jedhee jira. Isin warri akkamitti sirratti fuudha caaltuu maaliif sirratti fuudha jettanii jireenya namaa keessa seentanii dibbee qaxaqataa turtan suni maal taatarree amma ishee kunoo isaan jireenya ofii waliin gaggeeffachuuf jiranii walitti araaramanii odoo fuudhee fi fuudhuu isaa hin beekiniin duratti maaltu dibbee isin qaxaqachisiise maaltu waan jireenya ilma namaa keessa jireenya haadha manaatii fi abbaa manaa keessa sisseessisee sin waan hin taane sin haasofsiisa. Amma kunoo mutaarii fi caaltuu walitti deebi'anii jiran. Mee maal ta'uu heddasin jechuudha. Warri yadduu keessa deemtanii akkamitti sirratti fuudha caaltuu akkamitti akkana taayettanii ishiillee waan biraa keessa galchitanii akka ishiin aartu akka ishiin bakka surmaadha sirritti mutaaritti qabamtu goosistanii amma maal taatarree kunoo mutaarii ani fuunee jaalachuu jaaladhee micayyoodhaan illee warri loleenii. Anaafis warri kiyya lolee akkasitti micayyoodhaan gargar baanee jirra. Ani garuu gaxariin ture. Innaa caaltuudhaan walitti araaramnee jirra jedhee as ba'ee dubbatee jira jechuudha. Warri jireenya namaa keessa seentanii dibbee qaxaqataa maal taatarree ishee amma jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Warri akkanuma waan dubattan keessatti warra waan numanne keessa haasoftan seentanii haasoftanii fuuldurumaafuu jechuudha. Wanni dubbachaa jirru kun gaariidha moo gaarii mooti jedhaati jechuudha. Of laalaa jechuudha. Odoo jireenya namaa keessa seentanii waan tokko doon dubbachuudhaan duratti odoo jireenya namaa walitti sirritti akka isaan mulumaa jireenyisu walitti addaan diigamu godhuudhaan duratti nu baasa moo jireenya dubbiin kun nu baasu jedhaati jechuudha. Of duuba deebi'aa of laalaa jechuudha. Jireenya namaa keessa seentanii waan hin taane borcuudhaan duratti jechuudha. Innaa kunoo amma moo mutaarii fi caaltuun araaramanii haadha manaatii fi abbaa manaa jaalala duraanii sandeeffatanii waliin jiraachuuf araaramanii jiran jechuudha. Isin warri yadduu lamaan keessa deemtanii kun caaltuu fakkaattanii kun mutaar fakkaattanii walitti naxxasuuni mee maal taatan amma yadduu kana lamaanitti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Warri akkanatti yadduu namaa keessa jireenya namaa keessa deemtanii borcitan kuni boru nu maal taane jedhaatti of duuba keessan deebi'aa ilaala isin jedhu. Dhugaa takkallee irraa dubbadhee beeku mutaar irraa jechuudha. Viidiyoo isaanii garuu nan hordofa irraan dubbanne jechuudha. Kanaafuu mutaarii fi caaltuudha baga deebita walitti baga waaqayyoo walitti sin deebisee haadha ilmootii fi abbaa ilmootii nama addaan ba'uu miti waan ta'eef jechuudha. Dura jarri kuni mutaarii mucayyoo tana jaalate hiffuudhamoo hiffuudhu ishiinis mutaarii haadha manaa qaba na fuudhamoo na fuudhu odoo jedhanii addaan waliin baafatanii isin warri yadduu lamaan deemtan jechuudha. Waan hunda gingilchitan jechuudha. Kanaafuu dura waa hubadhaati addaan baafadhaati akkasitti jechuudha. Gadi ba'aa waan tokko haasaa jechuudha. Kanaafuu caaltuudhaa fi mutaarii baga gammaddanii baga walitti deebitanii baga waaqayyo walitti sin deebisee jireenya keessan ho'uu keessatti sinin jechuun jaaladha. Mutaar as ba'ee uummata Oromoo dhiifamaa sinitti balleessee jira. Sinin jedhee dhiifama sin gaafatee jira jechuudha. Badii ofii ofirratti beekee innis jechuudha. Kanaafuu
ammaan achiifuu jechuudha. Warri akkanumaan jireenya eenyumaa keessaa jechuudha. Jireenya eenyumaa keessa seentanii waan hin taane burcitanii of eeggannoo godhaa. Dhugaa of eeggannoon nama barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Namni kun bor walitti araaramuun isaaniin oolu numoo maal taananu jaalala argannamoo jibba argannamoo jedhaati of laalaa jechuudha. Mee amma maal taatan isiniin jedhee baran warri giseessan caaltuu fi mutar walitti buusaa turtanii yadduu lamaan keessa deemtanii walitti naqaa turtanii waan adda raawwattan suni waan garagaraa raawwattan suni amma moo maal taatarree kunoo isaan walitti deebi'anii eessuma walirraa haquu hin danda'an ilma walirraa qabanii seera warra ishiitirraa fuudhe innis abbaa ilmooti ishiinis haadha ilmooti eessuma walirraa fagaachuu hin danda'an jechuudha. Garuu immoo yaddu deemtuun kanuma walitti deemtee dubbii walitti hiitee gamasiis gamanaas borcitu suni yadduma lamaanitti tattan amma bool'atam seentarree kun muttaaree haadha manaa ofiitti deebi'ee haadha manaa dhiifama gaafate araarame jaarsotaan araarfatee jira haadha manaa ofii. Isin warri jireenya namaa keessa seentanii borcitanii achi gootanii as gootanii loo jetta sun eessa seentanarra mee maal taatarree? Dhugaa nama garramtu warri jireenya namaa keessa seentanii bultii namaa keessa seentanii borcitanii nutu sii jira nutu akka dhugaa dubbachuudhaaf odoo guyyaa lama gargaartanii guyyaa sadaffaatti deebitanii hin gargaartan jechuudha. Warri nutu sii jira akkas hin ta'ini nutu sii jira maaliin ta'in jettanii giseessan caaltuu yadduu deemtanii wannoo jettan suni guyyaa lama gargaartanii guyyaa sadaffaatti deebitanii hin gargaartan guyyaa takka gargaartan guyyaa lammataatti deebitanii hin gargaartan jechuudha. Kijiba waan taateef jechuudha. Kanaafuu fuunduruma keessaniifuu jechuudha jireenya namaa keessa hisseenina keessattuu jireenya haadha manaatii fi abbaa manaa keessa hisseenina jechuudha. Maaliif isaan lamaan qofatu wal beeka jechuudha jireenya isaanii san keessatti jechuudha. Haadha manaatii fi abbaa manaa bichaadha kan wal beeku dhimmi isaa irratti wal lolanis dhimmi isaa walitti araaramuu danda'us isaanii fi isaan qofa bichaadha waan ta'eef jireenya namaa keessa seentanii hin borcinaa isiniin jechuun barbaada. Kanaafuu caaltuu fi muttaarii keenya baga walitti deebitanii baga xalaata keessan immoo mataa gadi qabachisiistanii ofii keessanii mataa ol qabattanii siniin jedha baga gammaddanii siniin jechuu jaaladhaa turtii gaarii.